السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل تخوجم تطه هردف توتا channel FM technology نجين ربي بكجير تنتي اسم براها قويتها الراس فيديو تكون سيني قبل دينو في جولا فيديو كونغا أكما بكم يجولا واي موبايلي تينياتي والقبتها واي موبايلي تينيا رجنو سيتينغ خيس سيني أكادتي سايد كي يخين جما براتين باور بوتان خجوخنا يخين بكا موبايلي تينيا يرون تشوفني بنون خنا يجولا kan cinaacha irra jiru kana jechuudha. Power button jedhamuun beekama akka biraatti akkasuma side keys ni jedhama jechuudha. Isa kanarraa setting ajaa'ibaa takka isin garsiifne jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya nu hojii turaa isin jenna. Osoo gara viidiyoo teenyatti seeningaa akkuma beekamu channel kana subscribe godhuun nu cinaa dhaabbadhaa akkasuma obboleeyyan keessan kan viidiyoo kanaa tanarraa fayyadamuu barbaaduuf dabarsuudhaaf isaaniif share godhuudhaaf like tukun isinirra jirti isin jenna waliin gara viidiyoo ta'e. Hayyeega kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Asumaan gara settingii seenaa. Ergaas dhufne booda asumaan display bakka jiru kana click goona. Achumaan gasiinee yookiin scroll down jennee achi booda side key akkuma agartan kan hin gajjabeessee jiru kana jechuudha. Kana click goona. Achi booda bakka tana gaa bakki isin garsiisuu deemu jechuudha. Side key akkuma beekamu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya waa lamaaf nu barbaachisa. Tokko akkuma asirratti agartan kana jechuudha kaameraa launch godhuudhaaf. La kaameraa launch goonu kaameraa keenya banuudhaaf jechuudha. Waan feete keessa osoo jirtu kaameraa keenya banuudhaaf nu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf asuma as keessaan bahin jechuudha haa isin garsiisu side power button tu jechuudha. Double press jaa akkuma asirratti agartan kana jechuudha. Double press goona gaa taree lama wal jala tuune jechuudha. Akkuma ijaan agartan kana gaa akkasuma gaa kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Erga akkanatti nuuf fide booda kaameraa keenyallee change godhuu dandeenya jechuudha. Osoo harkaan screen keenya tuine gadi hin dhiifne jechuudha. Kaameraa keenyallee jijjiiruu dandeenya isuma tuine jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Akkuma ijaan agartan kana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Tokkoffaa inni wanni nu fayyaduuf kanaaf jechuudha gaa kabajamtoota hordoftoota channel keenya. Isa lammaffaatitti jechuudha. Inni lammaffaadha akkuma jala kanarratti agartan kana jechuudha. Application feete banuudhaaf nu fayyada jechuudha. Application garuu tokkuma qofa banuu dandeessa jechuudha. Mee isa kanarratti click goonee haa ilaallu. Gizee click goonee application filachuudhaaf as dhufnaa jechuudha. Gizee as seennee jechuudha. Application kan banachuu barbaadnu isa kana taraa lama tuine application banachuu barbaadnu asiin click goonee kan fedhe keessaa filannaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani mee TikTok yookiin imo kana fudhadhu fakkeenyaaf imo kana fudhadhe imo jaa akkuma jala kanarratti agartan kana jechuudha. Hayaga asumaan haa banu fakkeenyaaf taraa lama akkuma ijaan agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Imo keenya nu banee jechuudha. Kana waan ta'eef gaa kabajamtoota hordoftoota keenya application barbaanne asumaan banachuu dandeenya jechuudha. Asuma kan gubbaa kanarratti akkuma reefu isinii ibsetti kan gubbaa kanarra yoo tuutan kan quick launch camera hajoo kana yoo tuutan ammoo akkuma reefu isinii jetti kaameraa keenya hogguusu yeroo feetetti itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Taraa lama qofa tuquudhaani. Viidiyoon arragaa kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoo kana akka itti bashannantanii akka itti gammadanii viidiyoo kana akka itti gammadanii irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba waan ta'eef viidiyoo kana like godhuudhaan akkasuma channel kana subscribe godhuudhaan irra deebinee isin gaafanna. Viidiyoo kana gaa irra viidiyoon kun akka isin tolu akkasuma akka itti gammadanii irraa baratan itti fayyadamtan abdii guddaan qaba waan ta'eef viidiyoo kana warri reefu viidiyoo kana like godhuudhaan akkasuma subscribe kana channel kana subscribe godhaa jennee irra deebinee isin gaafanna. Viidiyoon kun akka isin tolu akka irraa gammadanii fi akkasuma akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba waan ta'eef viidiyoo kana like godhaa akkasuma
chaanaala kana subscribe godhaa jennee irra deebinees gaafanna jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Nagayni Rabbi bakka jirtanitti isin haa ga'u. Hamma viidiyoo biraatti wal agarutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.